Baatii Ramadaanaa sawiifachuudhaan baankiin Oromiyaa dhaabbilee tola ooltummaa shaniif sadaqaa kenneetii jira. Sagantaa kanarratti hojii raawwachiisaa olaanaa baankii Oromiyaa Obbo Tafarii Mokkonan dabalatee kabuutotiin mana marii dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa olmaataa fi dhaabbileen tola ooltummaa affeeramanii sirmaataniitii jiru. Baatiin kabajamaan baatii Ramadaanaa wal gargaaruu fi waliif yaaduu waan ta'eef baankiin Oromiyaa lammiilee harka qaleeyyiif akka ooluuf dhaabbilee tola ooltummaa kanaa fi deeggarsa maallaqaa gochuu isaa ibseetti jira. Haaluma kanaan dhaabbata tola ooltummaa Baabul Keer, dhaabbata tola ooltummaa Amaana, dhaabbata tola ooltummaa Yaasir Liina, dhaabbata tola ooltummaa Muftii Daawud akkasumas immoo dhaabbata tola ooltummaa Wandim Kaalidiif deeggarsi maallaqaa taasifameetii jira. Kaayyoon deeggarsa kanaati ammoo sooma Ramadaanaa sawiifachuudhaan namoota rakkatan gargaaruu fi itti gaafatamummaa hawaasummaa bahuudhaaf akka ta'e Pirezidaantiin Baankii Oromiyaadha Obbo Tafarii Mokkonan ibsaniitii jiru. Egaa baankiin keenya akkuma beekamu corporate social responsibility baachuu irratti baankii maqaa guddaa qabu. Jiini kun immoo ji'a tsoomati kan kiristaanatillee kan musliimatillee walirra ooleera. Namoota hundumaa akkuma amantaa isaaniitti karaa dhaabilee hora bultootaatiin gargaaruudhaaf baankiin keenya yeroo kamiyyuu dammaqee hojjeta. Har'aaf dhaabilee shanan tokko warra miskiinota gargaaraniif karaa keessanii akka gargaarsi baankii keenyaa qaqqabu sadaqaa gochuudhaaf isin waamne. Baankiin Oromiyaadhaa yeroo dheeraadhaaf akkaataa duudhaa fi seera amantaa isaa kabajuudhaan tumsa yeroo dheeraa gochaa turus ibsameetii jira. Akkasumas ammoo imala hajjii milkeessuudhaaf deeggarsa olaanaa baachaa jiraachuu isaa mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa dhimmoota hambaalee ሼክ ሙሐመድ አሚን ሰይድ ኢብሳኒቲ ጅሩ ይህ ኦሮሚያ ባንክ ከዚህ በፊት የአንበሳውን ድርሻ በእኛ ቢሮአችን በኩል የ1444 እና 45 የሐጅ ፕሮግራም ላይ የሁጃጆችን ሐጅ ሄደው ሐጃቸውን እንዲፈጽሙ ከፍተኛ ዶላር ለኛ በማቅረብ ሁጃጆቻችን ሐጃቸውን እንዲያደርጉና በዚህ ሐጃቸው ላይ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ያደረገው ባንክ ነው። dhaabbilee tola ooltummaa baankiin Oromiyaa deeggarsa taasiseef keessaa tokko kan ta'e dhaabbata tola ooltummaa Baabul Keeriidha. Baatii Ramadaanaa keessaa namoota rakkate akka gargaaruudhaa fi birriin miiliyoona tokko kan gumaachameef hundeessituun dhaabbata tola ooltummaa Baabul Keer Aadde Hanan Muhammad akka jedhanitti deeggarsi maallaqaa kun yeroo murtii isaateetti isaanii dhaqqabu isaatiif baankii Oromiyaa galateeffataniitti jiru. የትኛውም ሰው 10 ብር 20 ብር አንድ ድርጅት ላይ ማሳረፍ የድርጅቱን ከፍ ማድረግ ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ማንንም ሰው አንድ ብር አስተዋጽኦ ባደረገልን ቁጥር አንድ ስቴፕ ከፍ ያለ ነው የምንሄደው። እኛ በ126 ሰው ነው ምገባ የጀመርነው። ሸራ አንጥፈን ድንኳን ራሱ አልነበረንም፣ ወንበር አልነበረንም። ከዛ ነው ወደ ድንኳንና ወንበር የተሸጋገርነው። ዛሬ ግን አልহামዱሊላህ ይኸው ከአንድም 3 ቦታ ከመንግስትም ተቀብለን ሰርተን እንኳን አይደለም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለሌሎችም ሀገር ምሳሌ ሆነናልና ላደረጋችሁልኝ ነገር በድጋሚ በእኔና በባቡል ኬር ቤተሰቦች ስም አላህ ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ነው የምለው። dhaabbilee tola ooltummaa sadaqaa kun taasifameef kanneen hafanis biyya keenyatti tajaajila baankii irraa bilisaa hangafaa kan ta'e Oroo Barakaa galateeffachuudhaan dhaabbileen biyya keessaa hedduun fakkeenyummaa baankii Oromiyaa hordofuu akka qabus dhaamaniitti jiru. Baankiin Oromiyaa Ramadaana sawiifachuudhaan magaalota akka Direedawaa, Jimmaa, Shaashamannee fi Kamisee keessatti deeggarsa garaagaraa taasisaa jiraachuu isaas ibsameetti jira.